برسيس ربي قد تأتي بنزيفنا على رستني ميديانا دفع جولي غريكوتي أفوتو جيتسيسي أنا اللي أفوتو جيتسيس نجرة معلومة تقول تشوف دبينكم كايدا أما سمو dubbii kana bontuu dhaamsuu danda'a kan jettan wallahi abbaan barbaade yoo gadi na deebistan mana keessan dhufaan jiru edda bontuu fidaa itti waraabamee natti argameera inni foon abbaan fiitan na arrabsitanii na kukkuttanii na dabdanii dhiistu garuu dhiisaa gidduu keenya baha kalas mucaanis jireenya isaa jiraatu ittiin kaasinaa dhaxxanii nasiif immoo leenca kana yeroo kennamu waatu jira jettu ani anuma akkanatti taa'u laayif goolii koo argadhan waatu jira jedhaan oolina waan jiru inni sin beeka anis hin beeka ati sin beekta barsiisaanis hin beeka utuma wanti barbaade jiraatee mo'anaaf inni jaartii taane waldiisneemi afootu walii jennee addabaneemi maaltu fide haraara jaarsaarra maaltu darbe rabbii maaltu caal kalas awwantan isin gaafachuu dhufeen barsiisa wantan mana kanallee dhabaneef isa himachuuf osoo hin taane rabbiin na qabdanii barsiisa maalan godha dubbii kanaa gadi beesa namni arrabsuu jechuu ka'itan wanta narra caalaa dhufe edda gargala bontuun eksidentii makiinaatiin duuteenaan kuwaatar keessaa nama jahamoo nama torbannaa dawwalee barsiisa dhugaa rabbiiti footoo koo makiinaa faan eenyu jedhu jechuudha footoo manaa kimiifaa ciisaa ture sana godhanii bontuun aksidentiidhaan duute jedhanii natti godhaa bulan maal jedhana mana keessan jala yeroo galu kitaaba quraanaa waan argitan gadhiistanii jirtu waa'ee rabbii dhiisaa ammaatiin qabaa na dhiisaa garuummoo na arrabsitanii ani isinirraa dubbataan jiru hadha kanan barsiisaaf naziifa feereen dubbii kana boodumaafuu ilaalaa jechuufan dhufee maneen qeerroorraa dubbachuu hin dhumne nama biraarraa dubbachuu hin dhumne isi warra na arrabsurraa isin dubbadhuan dantaatti hin qabu gadilaa akkana na deebisaala wallaahi laazii waa tokko narraa hin hidhistan warra immoo biyya kana keessa jiru waan argisatti immoo rakkoo tokko hin qabu wajjinii nan fixadha isii wajjin bas kanuma qofarraa na dubbadha garuu isan duuteedhanu nama danuu rifataa jira. Okay, mee dhageenya. Maaf rakkoo qaba jedhe eengaddalee sitti meera keessaan dubartiin waan feete gochuu hin dandeessi dhiira tokko dhiirri kun harka kee keessa jira dhugaa dubbachuuf nam tokko dhufee leenca takka lama sadii sii kennuu danda'a leenca sadii afur irra darbinaa si jaallate si galee mina gabbaanii ta'i maan nagalchiree haadha qaba. Okay, ada mana shan jaa Sifan utuun fitati waan sitti maal ergate deengade nu biraa deemte nu ammoo kan biraa dubbannee walitti taraaramnee irra obboleettii koo hadha kan dhumneef situ badii qaba qeerrootu badii qaba ittanii natti murtanii satti murtanii maaliif anan raffamuutti ka'e nama dhaggeeffadhu waan ati raffamaa jirtuuf siima itti sii deema wanta raffamaa jirtuuf qeerroo bilooka gootee jirtu warri kaan himuutu godhadhaa. Kuno Naziif ragaa kooti. Akkuma barsiisaa asubsiistu. Hindubbati Naziif ragaa kooti kuno. Naziif bilookii keessaa baasee natti barreessee ka'ee bilook na godha kuno Naziif ragaa kooti Naziif dhugaa jirtu ndossiniga olin baasaa akka nuti dhaggeeffadhu ishi na ficcisiisi dubbiin koo dhumarra jiraati akka barsiisaa sanatti nama dhaggeeffadhaame ila dhaggeeffadhu akkuma Naziifiin dubbistutti akkuma barsiisaa dubbistutti akkuma abdiyyee dubbistutti guyyaa takka lama sadii nagaa irratti dhaami bilbila saatiin mucaan sirraa dhaabbata siibi wallahi jaalalata kan isa godhaa jira mana isaa ofii banatee hanga tiiduuti jedhutti kan cannaqamaa jiru waan sanitti hin jirru siifan waan sanitti hin jiru kana malee taana laalaa yoo qeerroon irraa gadi bu'aa wanti siin beektan takkan jiru jaalalata dubbii sirnaansa jechuudha jaalattee jibbitee abbaan tokko barbaadu rinaasoo itti barbaadu rinaasoo dhabdi wanda ishee kanatti nu barbaadeeru dhugaan ammoo akka dhammaasutu kan atti miti ibaluu gusi jaalataatillee giddii jaaladhu miti giin ammootu dubbii dhugaarratti yoo fadeemu ta'e jaalala miti baallaqi sarara jaalala gootuu kunaafi dubbii qeerroo maatu biyyaa kanarratti deemi ilaame yaa jiran hin gabaabsina barsiisa waan isinii dhaama hin gabaabsina ilaa dheengadda maal wal godhanii akkuma achi gabbaaneen bilookii keessatti of argan jarri lamaanuu achumaan innis iskiriinshoot godhee natti ergiin jedhee natti ergee isiin natti ergiti lama kan jara lamaanuu baasee sin agarsiisu na bira jira. Ana rabbiin na gube gidduutti wal. Naziif ati isheen natti gootee naa yeroo mana qeerroo dhufu bilookii damoo bilookii miti bilookii dhaggeeffadhu sitti miira dhaggeeffadhu maa ta'u gidduun cufta kanaaf inni dhaggeeffadha. Dhaqeeti qeerrootii bilook godhamte. Barsiisaa dubbii isaa arramalee dubbii qabbaneessaa yeroo tokko isin kabajuuf yaanis nagamaami Naziif wajjiniin jaarsummaa kana dubbanne gaafa dubban dubbii dhumaan isinitti ma dubbadheen ba'an asirra hin taa'u. Tokkoffaa gaafa araaraman qeerroon mataansaa isheenis
Boontuu bakka qeerroon dubbi maali waa'ee qeerroo bakka dubbatamutti irraa sababii keetiin haa ta'u yookaan mana banattee osoo maqaa qeerroo gadi hin kaasiin kakattee waa'ee isaa afootu walii jettan dhiistu eenanniisa. Qeerroo ati maqaa ishee osoo gadi hin kaasiin waa'ee shiyyuu dubbatan irra loltee gara obboleettummaatti siqtee maqaa rabbiitiin kakattee dhiista eenanniisa. Kana gaafa kaksiisu rabbii fi nasiif na wajjin jiru. Tokkodha. Raawwanne. Lammaffaa. Bulee anaa bibileef qeerroodha. Wanni haaraan maaltu jechuudhumaaf jechuudha. Asama biloo wal godhan kana quban qabu waan. Samboodha maal ta'e amma mee barsiisaa dubbii ittiin quufne ni jira. Yookaan immoo dhugaan hin bahin jira waan akkasii caafii natti mee jira. Samboodha yaa qeerroo kiyyaa. Dubbii kana miidiyaa irraa fuunee gallee jirra. Amma akka miidiyaa irraa fuunee galleetti nuu qabiiti yoo ittiin quufin illee namoonni isin gidduutti miidhamanis yoo jiraatan namoonni gamaa gamanatti wal rabsaa turan yoo jiraatan jirullee osoo araarsuuf rakkatanii kan dhugaan isaanii dhokate asittis jibbamanii achittis jibbaman waan jiraniif mana banneerraa dubbannaa dhiifamallee wal gaafachiifna waa'ee dhugaasitti deebina naziif wajjin haasa'aa guyyaa sadan takkanaa kenniin jedheen. Kana gidduudhaan kaleessa tokkicha uffaa suuraa kiyya ol baasanii barsiisaa sun kana jedhanii suuraan xiyya iskiriinii gubbaa deemti. Galata rabbi na fammasiisuuf deemuunas. Amma sanbooda nan dhufee jechuun sheera natti goonan. Maaltu bade jarrana jennaan lakki yaa barsiisaa dubbii nurraa fuute jaarsummaa sana nutti hin deebisne na eegi yoon araarsees fideen dhufaa yoon dadhabees sinitti nima jettee maalumaan si godhinaan jedhan. Yaa ijoollee akkasii miti araarsinee gaafa xumurru dhaggeeffadha sirriitti. Araarsinee gaafa xumurru isin keessaa haala eenyutu mana bara jennaan boontuu nan banaa waraana gamana waraana ani kana quban qabu. San booda warri achitti wal dhiifama wal gaafatus dhufee ani maaliin jedhe yaa warra gaafas jaarsummaa irraa fuudhee bakka dubbiin jirtu boontuu mana cufsiisee qeerroo mana cufsiisee. Araarsee fidee dhufee hin jira kunootii maatiin qeerroo wajjin turtanii gaafas boontuu arrabsaa turte sun naa galatoomaa jedheen eebbisee akkana kabajanitti rabbi sinaa kabaju jedhee sirraa ba'ee gaafsan. Balleessaan tiyyaa manuma bansiisee jaruma sana ijoolluma sana bansiisee kunoo tokkicha fa'aa keessa jira. Bansiisee haasofsiisuu yoo narra jiraate santu dhiifama na gaafachiisa. Garuu walumatti qabee waan dubbadheef asiis dhufaa waan turaniif jechuudha. Kana wanni jiru. Amma guyyaa sadii naa kenni irraa dubbanna guyyaa xiqqoo muraasa torban isaa ta'u naa kenni qeerroon har'a ganama laalaan jira. Akkaawuntii biraa waan hin qabuuf laalaan jira. Qeerroon dubbachaa ture sirriitti. Har'a arge gaan erga gaafa saniiti. Boontii yoo dubbatu hin argine yaani. Garuu wanni shakku boontuun miidiyaa kanarratti gabba'uu dhiistee yoo karaa keessaa waa'ee qeerroo dubbatta yoo ta'e waa'ee ijoollee qeerroo wajjin jaanii dubbatta yoo ta'e ammas rabbiin ittiin kakattee sun suma qaba. Yoo dubbii kakaasta ta'e ani quban qabu waan ta'eef ani keessa hin jiru waan ta'eef. Kanaaf lak inni ni manni akkas jedhee waan dubbiin gadi ka'uuf hin shakkaa jira malee qeerroon natti ni manni. Wallahi rabbi arraba koo kutu waa'ee dhuma isaa ijoollee mana koo jala jiran na taazabu. Ajjalatti dhufanii qeerroo innaan nama sadiin biloo waa'ee qeerroo hin dubbinaani. Eega araara garaa qulqulluu ta'e. Biloo gochuu sirra ture. Biloo kee ati goote immoo kun Naziif bira jira jechuudha. Naziif immoo si caara nama na'ani. Dhaggeeffadha akkasumiti barsiisa. Bilookii na godheenni an bilookii san goonedhe Naziifiti san warra ergeen achumaan lakkiin goonedhe baasee natti erge miisejii natti erge ka'e bilook na godha Naziifitti erge malee isan bilook godhe miti Naziifin gaafadhu no barsiisa akkasumiti. Na bilook afumaan Naziif dubbataa jira. Naziif dubbadhu. Naziif isatu na bilkee deensatti ergee Naziif. Dhaggeeffadhu natti bilooke utuu hin taane. Miisejii itti barreessinaan itti deemuu jiru. Dhaggeeffadhu. Yeroo mana qeerroo dhuftuyyii namni biraa siimeera bar nama biraati inni nama sana iyyuu bilookeera. Sitti nimni amma nama bilooksi godhe iyyuu bilookee jiranni mana isaa keessaa. Nama biraatu si bilooke. Achumaan isaanaa seeni bakki dhufee sitti bilbilee si gaafadhe.
mana isaa dhumnaan namni na bilookee jettee deebifte atis kan isaat bilookamaa dhabar maal bilooka natti argaa eegaa kan kenna rabbitu beeka innis bilook ta'ee jira.